So daawwattoota kiyya bilbila keessan laak iskiriinii irratti maqaa kee akka si bahu godhachuu yoo barbaadde viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaatti ilaali. Gara seetingiitti ni seentaa. Gara seetingiitti erga seentee booda asirratti laak iskiriin kajuu barbaadde irratti ni kaafta. Laak iskiriin kajuu barbaadde irratti erga kaaftee booda kontaakti information kajuu waan irratti ni kaafta. San booda maqaa kee taatu waan barbaadde waan jaalattu seetuma itti barreessudha. Okay, Seifush Tech. So once erga kana goote booda bilbila kee yeroo iskiriina isaa cuqaaftu asirratti maqaa kee ni agarta jechuudha. Viidiyoo kana yoo nama fayyada jedhatte viidiyoo kana yoo dassije viidiyoo kanneen akkanaa kanneen biraatiif Safe Tech follow, subscribe, like gochuun dagatinadha. Bye bye.